Akkam jirtu hordoftoonni Qubee Generation nageenya badhaadha. Mata dureen har'a isiniif qabannee dhufne Google Translate kan jedhu yoo ta'u, kunis fayyadama hiikaa Google kan jedhu. Yeroo hundumaa wanti nu barbaachisu daataan jiraachuu qaba yookaan immoo interneetiin jiraachuu qaba jechuudha. Gabaabumatti interneetiin jiraachuu qaba. Interneetii kana moobaayil daataa keenyarraa yookaan immoo waayifaa irraa argachuu dandeenya. Yeroo hundumaa banuu qabna jechuudha. Moobaayiliin keenya sana faana wal quunnamuu qaba. Kun interneetii yoo qabaate moobaayiliin keenya moosaajii sanallee buusurra jalqabee yeroo adda addaatti yeroo hojii achirra hojjennu hundayyuu kan nu barbaachisu interneetiidha jechuudha. Interneetiin yoo jiraate achirratti wanna barbaanne amma irratti hojjechuuf deemnu kana hundumayyuu yeroo hojjettan moobaayiliin keessan interneetii faana connect ta'uusaa kan interneetii qabaachuusaa mirkaneeffachuu qabdu. Interneetiin yoo hin jiraanne hojjechuu hin danda'u jechuudha. Daataabeezii kan achirraa fudhateetu kan Google Translate irraa fudhateetu kan hojjetaa deemu jechaadha. Kanadha gara hojii keenyatti haa deemnu. Akkaataa afaanota adda addaa irraa gara afaan Oromootti jechoota haa ta'uu, hima haa ta'uu yookiin immoo suura adda addaa irraa afaanota adda addaa irraa gara afaan Oromootti yookiin afaan Oromoo irraa gara afaan birootti itti jijjiirrannu salphaatti kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaa jalqaba appilikeeshinii yookaan mooseejii Google Translate kana moobaayilii keenya irratti buufachuu qabna. Jalqaba isa deemna. San buufachuudhaaf Play Store keenya seennee Play Store kan moobaayilii keenya irra jiru seennee achirratti Google Translate inni akkasitti barreessina jechuudha. San booda nuuf fida. Isa tokkoffaarra jiru kana ta'uu hin ta'in isa lammaffaarra jiru kana buufanna Google Translate kan jedhu kana achiin booda moobaayilii keenya irratti ni buusa. Erga buusee booda ni fe'a jechuudha moobaayilii irratti. Haganni buusee xumurutti ni eegna. Install godhu jalqabee jira jechuudha amma. San eegnee haganni buusutti erga buusee booda banuudhaan itti fayyadamnaa jechuudha. Amma nu buusee jira. San booda asirraas banuu dandeenya. Open iddoo jedhu kana asirraa bannee akkasitti dhufa jechuudha fuulli isaa. Jalqabannaa dhufa akkasitti dhufa. Yookiin immoo moobaayilii keenya irra deemnee gara dhumaa irratti fe'a iddoo kana dhuma kunuwaas dhumarra kan argamtu kana Translate kan jettu kana ishee erga bannee booda amma afaanota filachuudha. Afaanii itti jijjiirrachuu barbaadnu filannaa jechuudha. Jalqaba English, Spanish jedhee dhufe Ingiliffa gara Spaanishiitti hiikaa jechuudha. Kan amma tokko akkasitti itti fayyadamna ta'ee amma karaa garanaatiin harka bitaatiin kan jiru kana innaa tuqnu afaanota jiran gadi nuu tarreessa jechuudha. Googleen hiikaa tajaajila hiikaa kan kennaa jiru warreen online ta'an isaan kana jiru jechaadha. Afaan Oromoo illee as keessa jira. Afaan Oromoo irra filachuu dandeenya. Afaan Oromoo irraa gara afaan birootti jijjiiruu yoo barbaanne jechuudha. Amma garuu asiin afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Oromoo yookaan afaan bira Amaariffa ta'uu danda'a. Gara sanatti jijjiiruu dandeenya. Kanaaf Ingiliffa irratti sirreeffannaa seeni. Isa kana immoo afaan Oromoo irratti sirreeffannaa jechuudha. Harka mirgaarra jiru. Maaliif nuyi barreeffama keenya afaan Oromootti jijjiirrachuu barbaanne waan ta'eef Ingiliffa irraa gara afaan Oromootti akkaataa kanaatiin sirreeffannaa jechuudha. English to afaan Oromoo jedheetu kan asirratti kaa'amee jiru jechuudha. Saniin beekama. Afaan Oromoo osoo hin ta'in Oromoo qofa jedheetu beekama. Asirratti English, Oromoo akkasitti wal jala jijjiiruu dandeenya. Kun amma afaan Oromoo karaa garanaa jiraate gara afaan Oromoo irraa gara Ingiliffaatti nu hiikaa jechuudha. Mee hiikaa jechoota ilaallu. Online ta'uu qaba. Daataa banuu qabna. God jedhee galee waaqa jedhee fida. Book kitaaba akka ta'e afaan Ingiliffaatiin jechoota nuti barreessinu gara afaan Oromootti nu hiikaa deema jechuudha. Afaan Oromootti naa hiikii waan jenneef sirreeffanneef. Student, studentis gara afaan Oromootti barataa, barattoota jedhee hiikaa. Your kan kee akkaataa kanaatiin akka asirra jirutti nu hiikaa jechuudha. Jecha Ingiliffaa
hin beekne tokko yoo asirratti barreeffanne akkuma dictionarytti nu tajaajiluu danda'a jechuudha. Qulqullina gaarii qaba. Haala kanaatiin egaa jecha barbaaddan asirratti yoo barreessitan gara afaan barbaadanitti ni eega. Amaariffaan yoo barreessitan gara afaan Oromootti na eeggattan Amaariffaan barreessitu afaan Oromootiin akkamitti akka inni barreeffamu. Ingiliffaan yoo barreessite afaan Oromootti na jijjiirattu gara afaan Oromootti yookiin gara Amaariffaatti na jijjiirattas akkasuma gara afaan Amaariffaa afaan biroos ta'uu danda'a jechuudha. Afaanota asirra jiran gara 130 ol ta'u isaan hundattuu jijjiiruu danda'a jechuudha. Barreeffamaan hundumtuu irratti hojjetaa jira. Afaanonni asirra galan barreeffama irratti hundi isaanii hojjetaa jiru. Garuu sagalee irratti sagalee hiikuu irratti warreen hojjenne jijjiiru. Afaan Oromoolee amma afaan sagalee hiikuu irratti sagalee galchinee fi sagalee sana gara afaan barbaannetti nu hiikuu sadarkaa sanarra hin geenye hojjetamaa jira. Akka dhumeen garuu sanas ni jalqabaa jechuudha. Amma barreeffamoota garuu akka jiru ni hiikaa jira jechuudha. Itoophiyaa afaan Oromootiin Oromiyaa jedhee nu barreessa jechuudha. Egaa haala kanaatiin jecha barbaaddan jecha afaan Ingiliffaa tokko asirratti yoo barreessitan gara afaan Oromootti isinii hiikaa. Warreen dictionary yookaan hiikaa jechoota barbaadanis salphaatti moosejii kana buufachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. White color halluu adii hiikaa sirriidha jechuudha. Red diimaa jechuudha. Yellow keelloo jechuudha sirriidhuma. Pillow kun boraatii jechuudha. Egaa jecha barbaadanii asirra barreessuudhaan gara afaan Oromootti hiikachuu dandeessu. Baay'ee nu gargaara jechuudha. Meal nyaata. Food jechuunis nyaatuma jedhama jechuudha afaan Oromootiin. Water bishaan. Leg luka. Arm irree. Head mataa jechuudha. Head jechuun face fuula. Hand harka jechuudha. Haala gaariitiin akkan hiikaa jiru. Kanaaf ka barbaaddan galchuudhaan hiikachuu dandeessu. Amma immoo mee gara barreeffama akkamittiin hiika ka jedhu barreeffama paste irratti godhuudhaan yookaan immoo himoota adda addaa yookiin keeyyata tokko akkaataatti inni nu hiikumee ilaalame weebsaayitii UNESCO irra gallee waa'ee gadaa ka barreeffame kana mee koppii goonee fudhannee akka ittiin hiikuu haa ilaallume. Barreeffama afaan Ingiliffaatiin barreeffame kana waa'ee sirna gadaati. UNESCOon barreessedha. Koppii godhanna. Achiin booda gara translate kana moosejii kana dhufnee hin banna. San booda asirratti paste goona. Paste jennaa ishee paste jennaa tunne afaan Ingiliffaati barreeffamni kun afaan Ingiliffaa irratti sirreeffachuu qabna. Afaan Ingiliffaati waan ta'eef san booda gara afaan Oromootti nu hiikee jechuudha. Gadaan sirna bulchiinsa aadaa uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti itti fayyadamu jedhee egaa barreeffama Ingiliffaan jiru sana akkuma jiruun nu hiikee haala kanaatiin fayyadamuu dandeenya. Amma sagalee immoo akkamitti akka hiiknu haa ilaallu. Sagalee akkaataa kanaatiin isas Ingiliffaa hin dubbannaa jechuudha asirratti. Kana naa tuqne nu fedha stand up jedha dhaabbadhaa. Dubbataan ture jechuudha. Sit down jedheen dubbadde achirratti naaf barreessa humsaatii fi taa'e jedha. Hiikni isaa afaan Oromootiin immoo maal akka ta'e yaggunas goat jedhee dubbaddu achirratti goat jedhee barreesse. San booda goat jechuun afaan Oromootiin maal jechuu akka ta'e immoo ni hiikaa jechuudha. Argachuu yookiin argate hiika jedhus ni qabaata. Great jechuun gara afaan Oromootti na hiiku guddaa jechuudha jedhee ani afaanumaan dubbachuudha jechuudha kan irraa eegamu. Mother san booda dhaggeeffataa ture amma na hiike jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin illee barreesse afaan Oromootiin maal akka jedhu father abbaa. Kan irraa eegamus nuti aayikanii sana tuquudhaan
ishee sagalee waraabdu sana maayikii sana tuquudhaan ofiisaa waraabaa jechuudha. Eegguu ishee tuqnu erga waraabee xumuree booda ni dhaaba. Weather haala qilleensaa jedhee hiika sirriidha jechuudha kan inni kennaa jiru. Okay, kabira. Ispignaa jecha yeraa dubbanneet wanni dubbanni sun waraaba san booda hiikwaat maal jedheen. Waan dubbadhu waraaba meaning of hiika kan waan tokko jechuudha. Waan afaan Ingiliffaatiin dubbachuu qaba garuu my name is Dakota maqaan koo Dakotaadha jedhamaa jedha afaan Oromootiin. Who is coming? Eenyu dhufaa jira jedha. Akkasuma gaa jecha barbaanne what are you doing? Where are you from? Eessaa dhufte? Egaa kana fakkaata. Akkaataa kanaatiin sagaleellee dhaggeeffatee nu hiikuu danda'a. Amma immoo gara suurarraa akkamitti akka hiiknu barreeffama Ingiliffaan jiru yookiin afaan birootis haa ta'u jijjiirachuu qabna jechuudha. Amma afaan Ingiliffaati kan jiru irraan hiikachuu barbaade suura ta'een fudhadhaa. Na duukaa bu'a. Suura kana barreeffama wayiirraan fudhadhee suuraan kaafadhaa jechuudha. Barreeffama sana bakka hiikashii barbaadu sana qofaan suura ishee kaafadhaa. San booda maal godhaa? Select godhe inni filata. Suura nan kaafate sana hunda ishee filata. Achiin booda gara barreeffamaatti jijjiira. Barreeffamatti nyaaf jijjiireera. Gadaa isum duraati jechuudha. Isum dura tekstii isaa yookiin barreeffama isaa koppii goone fudhanna immoo suura isaan kaase san booda naa fudhate jechuudha. Ofiisaa asirra galchee gara afaan Oromootti illee naaf hiikee jechuudha akkuma isa duraati. Egaa haala jireenya nama baay'ee kan salphisuudha. Keessayyuu warri qorannoo hojjetan, warri dookimentii barreessan, kanuma hamma harkaan barreessan suura kaasuudhaan fudhatanii san booda haga tokko iddoo rakkoo qabaatu illee yoo jiraate harkaan sirreeffataa waan xiqqoo sirreeffataa deemuun hin danda'amaa jechuudha. Harkaan teenyee garagalchaa oollu kun hojii keenya baay'ee salphisa. Akkasuma immoo afaanota adda addaa nuti hin dhageenye illee sagalee sana waraabaa inni nu hiikaa deemaa jechuudha. Amma baay'ee murteessaadha. Namoonni afaan kiyyan beekne jennee illee akka durii biratti haasa'uun hin danda'amu jechuudha. Maaliif ni dhaggeeffata kana baneetu kanaaf yoo dhaggeeffachiisu barreeffamatti jijjiiraa deemaa yeroo sana waan nuti jennu haaluma nuti itti dubbannu sirriitti nu hubachuu danda'a jechuudha namni biraallee. Akkasuma immoo barreeffamoota nuti barreessinullee suura kaafachuudhaan gara afaan isaatiitti jijjiirrate suuraan kaafadha. San booda barreeffamoota sana filate achiin barreeffamni kun afaan Ingiliffaatiin kan jiru afaan Ingiliishiitiin amma gara afaan Oromootti naaf deebisaa jechuudha. Jalqaba barreeffamatti deebisee parts of the body jedhee kutaa qaamaa jedheetu fidee mataa maalii hunduma isaa afaan Ingiliffaatiin jiru kana afaan Ingiliffaatiin fudhatee achiin booda gara afaan Oromootti deebisee jechuudha. Tole fakkeenya biraa haa ilaallu. Kaafadhaa. San booda gara afaan Oromootti naaf deebisin jedheenini waaqeffannaa is an ethnic waa'ee waaqeffannaatii afaan Ingiliffaan kan barreeffamedha. Afaan Oromootti naa deebisa jechuudha. Waaqeffannaan amantaa sabaa fi sablammoota dhalattoota Oromoo Horn Afrikaa keessa jiraatanidha jedheet. Egaa wanna afaan Ingiliishiitiin achirra barreeffamee jiru sana afaan Oromootti naaf deebisee jechuudha. Kun wannuma dura ilaalledha. Suura kaasuudhaan afaan Ingiliffaa yoo ta'e barreeffamni ittiin barreeffame sun afaan Ingiliffaa gara afaan Oromoo jennee sirreeffanneetti dura afaan irratti jechuudha. Achiin booda suura kaasna inni ilaales gara afaan barbaannetti nu jijjiirra. Hammamumee afaan Oromoo gara afaan Ingiliishiitti haa jijjiirru. Mee barreeffama afaan Oromoo kanaa fudhannu suuraan kaafadhaa. Waraqaa irraan kaasaa jira. Mallattoo tuqaa yookaan qabxii kan jedhu kanan suura kaafadhee waa'ee mallattoo qabxii yookiin tuqaa kanaa ta'uudha. Achiin booda
send to translate home jedha san isheen naan tuqe naaf hiika jechuudha gara afaan Ingiliffaatti akkanaa hiikuun barbaadamu. Afaan Oromoo irraa gara afaan Ingiliffaatti akkanaa hiikuun barbaade gara afaan Oromoo iddoon barbaanne yoo jiraate irraa balleessuu dandeenya. Kutaalee barreeffamsa keessaa mallattoolee kunneen kan yeroo kana barbaadu nan balleesse gubbaarraa jechuudha. San booda punctuation full stop jedhee naaf fidee jechuudha. Hiika sirrii afaan Oromootti jiru gara afaan Ingiliffaatti akka sirriitti hiikee dogoggora tokko malee iddoon xiqqoo wanni sirreessuu barbaannu yoo jiraate garuu sirreessuun ni danda'ama. Egaa afaan Oromoo kanarraa gara afaan Amaariffaa, gara afaan Arabaa, gara afaan kamiyyuu jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Iddoon sana barreeffama ishee iddoo afaan sana iddoo afaan filatan sana dhaqnee jijjiirraa gara afaan barbaanetti nuuf jijjiiraa deema jechuudha. Kun hojii nama haala guddaa ta'eetiin haala baay'ee ajaa'iba ta'eetiin gara afaanota 100 wayitti hiikuudhaan jechuudha. Afaan tokko hojii namaa salphisee jira. Afaanonni addunyaa kanaa egaa afaan Oromoolee afaan addunyaa ta'ee ka jennu kanaafi jechuudha. Maaliif afaanota as jiran keessaa ka barbaannetti yoo hiikanne ni dandeenya jechuudha. Tole mee kabraa kun baay'ee wantitu additionally tole afaan Oromoo kaasne sana gara afaan Ingiliziitti nu jijjiira jechuudha. Tole amma immoo mee barreeffama afaan Amaariffaa tokko fudhannee gara afaan Oromootti haa jijjiirrannu. Barreeffama kana iyyata kana mee haa ilaallu. Iyyanni kun Laambo Yuunivarsiitii Mikittil Pirezidaantii jedha. Afaan Amaariffaatiin guyyaan jira. Suuraan kaafadhaa san booda gara afaan Oromootiin adeemin jedhaanii barreeffama sana afaan Amaariffaa fideera. Afaan Oromootiin waan tokko waan fooyyeffamuu qabu ni jira garuu akkuma jiruun gara afaan Oromootti naaf deebisee jira jechuudha. Afaan barbaade haa ta'u afaan sana barreeffamni sun afaan maalitiin akka barreeffame beekuu qofaan nurraa eegama. Afaan Chaayinaa yoo ta'e barreeffamni sun yookiin suurri sun suura sanarra barreeffamni jiru jira jechuudha. Afaan Chaayinaa irratti sirreeffannee gara afaan Oromootti yoo naaf hiikenneen salphaadhumatti afaan Oromootiin jechi sun maal jechuu akka ta'e barraa jechuu. Kuni wanna afaan namoonni afaan adda addaa dubbatan afaan isaaniitiin akkaataa isaaniitti odeeffannoo wal jijjiiruu danda'an waan barbaadan baruu danda'anii nu dandeessisaa baay'ee nu gargaara. Egaa isinis namni afaan kiyyaa hin beeku jettanii akka durii san nama biratti haasa'uun afaan kiyyaa hin beeku jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif sagalee kana achirraa banate gara afaan isaatitti akka jijjiiruuf taasisuu danda'a. Yeroo nuti dubbannu inni achirraa appilikeeshinii kana yookaan maayikii sana hin tuqa. Maayikii ishee asirra jirtu kana jechuudha. Ishee walakkaa kana ishee halluun samii fakkaatutti marame kana yogguu tuqu ni waraabdi. Egaa nuti dubbannu afaan Oromoo irraa gara afaan isaatitti jijjiirrateera. Fakkeenyaaf namichi sun Araba dhagaa yoo ta'e Oromootu Arabic jedhee kaawwateera yoo ta'e sagalee keenya waraaba gara afaan Arabaatiin achirra afaan Oromootiin eeguu barreessu afaan Arabaatti immoo jijjiiraa fi deemaa jechuudha. Nuyi osoo namni sun dhaga'u jennee biratti yogguu odeessinu inni afaan isaatti jijjiirrate wanti jennu hundumayyuu dhaga'uu danda'a. Kanaaf nuti illee afaan biroon afaan namni biraa taa'ee haasa'u kan nuti hin dhageenye sana afaan inni haasa'u sana adda baasuu qofa kan nurraa eegamu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Chaayinaa haasa'u ta'e Chaayinis irra geenyeeti gara afaan Oromoo yoo jennuun waan inni dubbatu sana dhaggeeffataa ofumsaatiin jijjiiraa deema jechuudha barreeffamaanii. Kanaaf nuyis afaan nama biraa akka dhageenyu namnis immoo afaan keenya akka dhaga'u barreeffama biroo iddoo biraa jiran suura kaasuudhaan fudhachuu dandeenya yookiin koppii goonee
paste godhuudhaan asirratti gara afaan keenyatti hiikkachuu dandeenya. Kun haala gaarii akkasuma immoo namoonni dookimentii hojjetan yoo jiraatan qorannoo adda addaa hojjetan yoo jiraatan haga teessanii harkaan garagalchitan yookiin koppii yeroo tokko koppii goonee paste godhu dookimentoonni PDF dhaan jiran foormaatii PDF kan jirani nuuf koppiin ta'anii kanaaf suura isaanii kaasnee egaa yeroo kana haaluma salphaa ta'eetiin haala kanaatiin fudhannee Word irratti deemnee paste godhuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yeroo keenya nuuf qusata. Egaa kana fakkaataa yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan YouTube keenya irratti nu kaa'uu dandeessu. Egaa mata duree biraatiin wal arginutti nagaatti.